Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee Oromoo kanneen addunyaa kanarra jirtan bakka jirtanitti nageenyi jaalalli Oromummaa fi obbolummaa jaalalli Oromummaa fi obbolummaa sinaada qabu sinin jedha warroonni kallattii adda addaatiin nu daawwachaa nu hordofaa jirtan gama madda walaabuu YouTube channeliitii fi akkasuma gara peejii keenya madda walaabuu broadcastingiitiin maatii nuuf hin ta'in maatii nuuf ta'a sinin jecha keessaayyuu warroonni YouTube channelii kiyya yookaan immoo YouTube channelii madda walaabuu maqaa cimaa maqaa guddaa maqaa seenaa qabu kanaaf maatii hin taane linkiin isaa gara TikTok jalattis kaa'een jira linkii san cuqaasuudhaan kallattiidhaan iddoo inni isin geessa dhaquudhaan ergan video daqiiqaa muraasa ilaaltaniin maatii akka nuuf taatan gabanumaa isin beeksifna dursi ijoollee keenya wal jabeessuu qabna sooshaal miidiyaa irratti olaantummaan ilmaan Oromoo yeroodhaa yerootti saffisni isaa dabaluu qaba bagi jiraattan bagi jiraan isiniin jedha kanumaan isinitti dhaammadha. Didi maaliif godaanis yoo jedhanii ajjeesii irratti du'ii lafa kee lakkisini eenyu baashii hordoftoota kabajamtoota jalatamtoota madda walaabuu YouTube channel akkasuma gama peejii keenyaatiin warroonni nu hordoftan idil addunyaarra jirtan bakka jirtanitti nageenyi jaalalli keenya sinaada qabu sinin jecha keessaayyuu qophiilee adda addaa wal dorgommii seena qabeessa yeroo jalqabaatiif baalee bu'aa intiritimantii yookaan immoo wal dorgommii seena qabeessa ilmaan Oromoo gama sooshaal miidiyaatiin aartii Oromoo jiddu galeessa godhachuudhaan aartii Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan seenaa armaan dura baratameen beekne keessaayyuu gama sooshaal miidiyaatiin ijoolleen ilmaan Oromoodhaa biyyoota adda addaa jiran dandeettii taalantiilee gargaraa warroota qaban walitti fiduudhaan yeroo ammaa kana kan hojjechaa jiru keessaayyuu gama yeroo ammaa kanatti sooshaal miidiyaa irratti dhageettii gurguddaa kan horate sooshaal miidiyaa keessaa tokko kan ta'e gama TikTokiitiin seenaaleen gurguddaa raawwatamaa jiran eessattii fi akkamitti kan jedhuufi kallattiidhaan mana Nasr Anolee jalattis wal morkiin kun haala addaatiin geggeeffamaa ture keessaayyuu ammootu ispoonsara yookaan immootu haala addaatiin gocha kanarratti kan hirmaachisaa jiru ijoollee hedduu maayindi seetaappii isaanii jijjiiraa jiru gara aartiitti fidaa jiru namni biyya baqaa keessa jiru kallattiilee adda addaatiin carraa dorgomuu yookaan waan adda addaa dhabuu danda'a garuu immoo wanti nama ajaa'ibsiisu baalee intiritimanti baalee bu'aan yookaan aartistii gameessa keenya artist Amin Husseiniitii fi akkasuma artistoota hedduu kan ofirratti hammate wal dorgommiin kun geggeeffamaa jira jechaadha. Ilmaan Oromoos kana xiyyeeffachuudhaan biyya jiran irraa hirmaachuu ni danda'anii kanaafuu ilmaan Oromoodhaa kanneen dandeettii wallisuu dandeessan akkasuma walaloo barreessuu dandeessanii fi isaan biroos irratti hirmaattanii yaada akka kennatan yookaan mootu irratti hirmaattan isiniin jenna amma gulaalliin xumuramee gara dhumaa deemaara akkasumas wanti isin dhaammachuun barbaadu baaleen bu'aa intiritimantii nu jabeessaa isiniin jenna. Maalifi aartii Oromoo irratti hojjetaa jira dhaloota irraa jijjiiraa jira dhugaa dubbachuuf jabeessuu qabdan isiniin jedha. Yooyyaa ijoollee Oromoo idil addunyaa bakka jirtanitti nageenyi jaalalli Oromummaa fi sabummaa sinaada qabu isiniin jecha keessaayyuu akkuma beekamu ilmaan Oromoo idil addunyaa kanneen jireenya biyyoota adda addaa keessatti baqattanii roorroon jireenyaa biyya keessan irraa biyyoota adda addaa keessatti isin baaftee yeroo ammaa kan immoo kallattii adda addaatiin sochiilee adda addaa gargaarsa hawaasa keenyaa keessatti hirmaachaa qooda fudhachaa jirtan dhugaa dubbachuuf sooshaal miidiyaa irratti olaantummaan ijoollee keenyaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa jira kanaaf egaa yeroo ammaa kanattis ammas taanaan har'as taanaan Oromoon carraan inni qabu tokkicha gama argate kamiinuu kallattii kamiinuu sooshaal miidiyaa irratti olaantummaa isaa cimsanii itti fufsiisuudhaaf carraa isa jalqabaati margaa anis waa malee miti dhimma kana kan kaasef jechaan ilmaan Oromoodhaa keessaayyuu yeroo hedduu gama sooshaal miidiyaatiin faayidaalee dhufuu danda'an faayidaalee argamu qaban osoo hin argisiin
gannoota hedduu lakkoofsee jira garuu immoo amman tanatti dhiyeenya kanatti ilmaan Oromoodhaa kallattiilee adda addaatiin bu'aa bayii adda addaa keessa darbuudhaan imala hedduu keessa darbuudhaan aadaa walii hubachuu fi wal cinaa dhaabbachuu wal jabeessuu wal utubuu waliin dhaabbatanii hojiilee tokko tokko hojjechuun eegalamee jira. Marrigaa daawwattoota keenya waan malee miti yaadan kana kan kaasechaadha. Warroonni kallattiidhaan gama foddaa MWtiin na hordofaa jirtan akkasuma gama TikTokii kootiitiin na hordofaa jirtanii fi warroonni yaada kiyya kana kallattiidhaan dhageeffachaa jirtan share gochuudhaan wal biraan gaasin hin jennu. Social media is a source of information oggaa jennu waa malee miti. Social media yookaan immoo meeshaaleen odeeffannoo adda addaatiin dabarsan biyyas ijaaraa biyyas diigaa akkasuma immoo jiddu galeessa barnootaa fi siyaasaas ta'e tajaajilaa jira. Marrigaa kana hundaa dhiifnee barnootaaf dursa kenninee irraa fayyadamnee ittis fayyadamnee sabaafis faayidaa buusuudhaaf dirqama dhalootaadhaati. Dhalli namaa gaafa addunyaa kanatti dhufu waan lama qabatee dhufa. Inni tokko seenaa gaarii dalagee inni kun immoo seenaa dabaa dalagee baratti dhalootaa fi dacheedhaanis abaaramee gara addunyaa kanarraa godaan. Inni seenaa gaarii dalagee waan gaarii san dalaguu isaatii fi nama birattis rabbi birattis jaalatamee du'aan addunyaa kanarra xumurri isaa imala taati. Marrigaa waa malee miti dhaloonni har'aa kallattiilee adda addaatiin yeroo seenaalee daddabaa adda addaa darbatan yookaan immoo galmeessan argaa jira. Keessaayyuu gama sooshaal miidiyaatiin kaleessaa Oromoon wal wajjiin ta'uudhaan amantaan lagaan gandaan osoo waliin qoodiin irbuu shinyigaa eebla 15 wal wajjiin fudhatanii jiran. Irbuu shinyigaa eebla 15 kan kaaseef waa malee miti amantaan lagaan gandaan osoo addaan hin bahin boolla takka keessatti wareegamanii wal wajjin awwaalaman. Sababbiin isaanis shiftaan biyya Somaaliyaadhaa amantaadhaan addaan qoodee yeroo ajjeesuuf jedhutti lakkii nuti kaayoon kenna tokko nuti Oromoodha jechuudhaan wal wajjin wareegamuufis carraa duraa kennatan. Isaanis shiftaan Somaaliyaadhaa marartee tokko malee isaan hundaa wareeganii eebla 15 boolla takkatti galchan. Marrigaa waa'ee isaanii dubbachuuf miti cichoominnaa fi ummanni Oromoo dadhabbii qabsoo Oromoo keessatti kafalee fi wareegama tokkummaa keessatti kafale isin yaadachiisuudhaaf marrigaa ergan hangana isiniin jedhe ilmaan Oromoo sooshaal miidiyaa irratti kallattiilee adda addaatiin qe'ee namaa qeeqxan akkasuma immoo amantaa namaa qeeqxan daba seenaa gurguddaa keessa akka galaa jirtan inni irraanfatina jechuun barbaadeeti. Marrigaa daawwattoota kiyya kanneen na dhageeffachaa jirtanii fi kanneen na daawwachaa jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti ammas irraan deebi'ee yooyyaa babaaroo isiniin jedha. Maaliif nagaa heddummeessite yoo jettan dursii addunyaa kanaa nageenya waan taateef warroota qooda nageenya arjooman keessaa Oromoon immoo hangafa sirna gadaa hogganamuudhaan sirna dimokiraasii addunyaa kanaa warroota gumaachanii har'antan immootu Oromoon sirna gadaa isaa kana deeffachuuf bu'aa bayii gurguddaa kafalaa jira. Wareegama itti kafalee sirna gadaa kanaan buluudhaaf warraaqaa jira. Marrigaa sunis ta'e kunis ilmaan Oromoo addunyaa kanarra jirtan kallattiilee adda addaatiin tokkummaa keessan cimsitanii jaalala obbolummaa fi Oromummaa keessan tiikfattanii of duratti olaantummaa keenya gama sooshaal miidiyaatiin dhugoomsuudhaaf hojiilee gaggaarii dalaguun dirqama dhalootaadhaati. Yooyyaa isiniin jedhee jira turtii gaarii sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti ergan hangana isiniin jedhee yaada koo asirratti goolabuuf dirqameen jira. Baali bu'aa intarneetimaanti jabeeffadhaa isiniin jedha akkasuma yuutubaroota ilmaan Oromoo qaqqaalii kan akka Oromoo United reakshinii adda addaatiin qophiilee adda addaa isin biraan gahaa jira. Akkasumas isa qofaa miti ni jiranii kan akka Vision Entertainment ni jiran jechaadha. Artii Oromoo guddisuu keessatti qooda gurguddaa fudhatee yeroo artiin Oromoo kallattii adda addaatiin qindoominaan dalaguun dadhabetti Vision Entertainment kun kallattiidhaan artii Oromoo qabateetiin ummata Oromoo biraan ga'u bira darbee warroota diinaas hedduu naasee qaansee jira jechaadha. Kanaaf gaa marrigaa galatatu isaaniin mala waan taateef yuutubaroota Oromoo guddachuun Oromoon guddachuu ati dhuunfaan guddachuu sabni keenya guddachuu waan taateef akkasuma dabareelee seenaa kunuunsanii yookaan immoo akka kuusaatti itti fayyadamuudhaaf faayidaa qaba waan taateef Vision Entertainment fi akkasuma baali bu'aa Entertainment yeroo ammaa kana sochiilee gaggaarii keessaayyuu marsaa odeeffannoo sooshaal miidiyaa akkuma isiniif ibsuuf yaaletti yaada kiyya kan jalqabaa jalatti TikTok irratti hojiilee gaggaarii dalaguudhaan yaadota gaggaarii fiduudhaan ijoollee Oromoo sammuu isaanii investigatu irratti xiyyeeffatee hojjetaa jira waan taateef artistoota keenya keessaayyuu hojii san irratti kafaltii gurguddaa kafalaa jiran keessa artist Adnaan Muhammad. Waa'ee artist Adnaan Muhammad yoo dubbadde keessaayyuu bara 1996-97 koonsartiilee biyya keenyaatti geggeeffamaa turan keessatti
hirmaatuudhaan artii isaatiin ergaalee gurguddaa dabarsaa ture yeroo barri isaa ulfaataa turetti yeroo sirna ulfaataa turetti yeroo dargaggoota Oromoo bira dhaabbatanii suuraa ka'uun ulfaataa turetti wallee isaatti fayyadamuudhaan michuun baay'een qabaan lixa biiftuurraa dhaamsa koo dabarse Oromoota maraaf jechuudhaan wallee isaatiin artii Oromootti fayyadamee ergaa gurguddaa dabarsaa kan ture artist Adnaan Muhammad wallee Adam Harumitti fayyadamuudhaan michuun baay'een qabaa lixa biiftuurraa dhaamsa koo ga'een Oromoota maraaf jechuudhaan wallisuudhaan ergaa gurguddaa dabarsaa ture. Maarreegaa waa'ee Adnaan Muhammad isin barsiisuuf miti qophiilee amma geggeeffamaa jiran keessatti seenaa gaarii lafa kaawwatee jira. Itti aansuudhaanis artiistii gameessa Baalee bu'a jechuudhaan yeroo Baaleen maqaan dha'uun ulfaateetti sirnoota darban keessatti Baaleen bu'aa biyya loowwanii Oromiyaatti bareeddu jechuudhaan kan wallise artiist Amin Hussein Baalee bu'aa treatment jechuudhaan amantana gama YouTube channelitiin artistoota Oromoo jabeessaan jira. Namni kun yeroo sanitti waa'ee Baalee investigatuudhaan yaadaan promote gatuudhaan aadaa duudhaa keessaayyuu lafa sikkoo mandoo kana keessa jiran bifa artiitiin dubbatee loon ishee qabeenya ishee mul'isaa ture jechaadha. Har'as biyya gaarii keessa illee yoo jiraate maqmoo san qabatee seenaa san qabatee socho'aa jira. Haa galatooman jechuun hin barbaada. Itti aansuudhaan artist Anwar Badhaaneti. Artist Anwar Badhaanes baruma san keessaa artii Oromootti fayyadamuudhaan seenaa gaggaarii nama lafa kaawwatee fi keessaayyuu haala ulfaataa san keessatti artii Oromoo keessatti seenaa gaggaarii nama kaawwachaa ture. Har'an tanallee uummata Oromoo artii Oromoo jabeessaa jiru keessaas tokko. Itti aansuudhaan biyya baqaa keessa kan jiru Isaak Zennuuti. Namni kunis hojii gaarii dalagaa jira. Hojii nama ajaa'ibsiisu hojii gaarii walleelee ajaa'ibaa sagalee ajaa'ibaa kan qabudha. Hedduu nu gammachiisee jira. Ulfaatu jennaanii kanaaf Baalee bu'aa treatmentiin walumaa galatti hojii ajaa'ibaa qabatee dhufa jira jechaadha. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa duuka bu'anii hordofuun dirqama dhalootaadhaati fedhii qofa osoo hin taane jechaadha. Isaan qofaa miti biyyarraa artistoota akka Mahandis fa'aa irratti hirmaatanii hojii gaarii dalagaa turan jechaadha. Artist Mahandis keessaayyuu walleelee ajaa'ibaa modernize warroota ta'an jechaadha. Har'an tanatti dhaloota biraan ga'uudhaan hojii gaggaarii dalagee jira. Haa ulfaatu keessaayyuu gahumsi amman tanatti akka abbaa seeraatti mul'isaa jiru gahumsi cimaadha. Isa qofaa miti keessaayyuu kan akka artist Muddiin Jamaan hedduu hojjetee jira. Hojiilee gaggaarii hojjechaa jira. Ammas ijoollee lafaa dhufaa jirtu waan taateef hojiilee gurguddoo hojjetaa jirani hedduun waan nama boonsuu fi nama gammachiisu ittis gammannee jirra. Itti aansuudhaanis artistoota kan akka namoota hedduu irraa hirmaate dhugaa dubbachuudhaa fi Vision Entertainmentiinis irratti hirmaatee yaada kennaa ture akka Birraa Gammadii abbaa seeraas ta'ee ramaddii jalqabaa keessatti waan gaarii hojjechaa turani. Akkasuma kan akka yeroo geesse Ameerikaa irraa dhufuudhaan yaada itti kennee hojiin kun akka jabaachuu qabuu fi akka daran cimuu qabus dubbatee jira. Jaalla Usmaan fa'aa kutama Ameerikaa irraa jechaadha yaada itti kennanii qophiileen har'an tana Baalee Entertainmentiin yookaan ammoo Baalee Entertainmentiin mul'isaa jiran kuni qophii ajaa'ibaati jabaadhaa kan jiru dabarfatanii jiran jecha.